Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti har'ammoo kompiitara Windows 8.1 irratti jechaadha. Windows Defender akkaataa ittiin enable godhan isinitti agarsiisa. Windows Defender jechaan antivirusdha. Antivirus built-in application ta'edha. Irratti install gochuu maal hin gaafatu. Kanaafummoo yeroo baay'ee kompiitara keessatti Windows Defender enable ta'anii miti kan isaan jiranii. Kanaafummoo enable gochuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Ana maal goonu isinitti fakkaate jalqaba irratti program keessa deemna. Kana boodatti Windows Defender jennee barreessina. Windows Defender yoo jennee barreessinu kana nu fida Windows Defender kan TV enable sinu jechaa jira. Close godheen biraan deema. Achi control panel in deema. System security irratti kiliikan godha. System security keessa action center in filadha. Action center keessa amma Windows Defender in keenya jira. Turn on Windows Defender kan jedhu kan irratti kiliikan godha. Kana booddee optionota kana fideera dudduuban deema. Amma asiin Windows Defender yoo keessan dhufa. Setting isaan ilaala. Kun akka kanatti set ta'uu qaba. Ishee kana maarkii gochuun irraan fadiina. As deebina advanced setting keessa deemna. Advanced setting irratti click goone. Start ishee jettu kanarratti click godha. Achi cufeen keessaa ba'a. Amma Windows Defender keenya kun dhufee addanatti nu dabalameera jechaadha. Kanaafuu Windows Defender keenya enable nu ta'eera jechuudha. Kanaafuu amma wanti isin jechaa jiru install activate godhachuun irraan fatiina sin gargaaraa itti fayyadama. Daawud Darajjee dhaggeeffatanii galatoomaa. Bara 2016 nagaatti.